waaqayyo nu gargaaree nama guyyaa irraa immoo nu godheera. Nama fuula isaa taa'e immoo sagalee waaqayyoo dhaga'u carraa akkasii argachuun keenya salphaa miti. Nuti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Carraan nuyi arganne kun guddaadha. Carraa ijoollee waaqayyoo jedhamu. Carraa ijoollee waaqayyoo jedhamne immoo miilla isaatii jala teenyee barachuu waaqayyootu kana nuuf godhee maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Galateeffanna baay'isnee mee gabaabseetan kadhadhee sagantaa keenyatti darbina. Barsiisa kanatti jechuudha sagantaan keenya jalqabameera. Hafuurri waaqayyoo gidduu keenya jira. Yaa waaqayyoo gooftaa keenya abbaa keenya jaalallee amanamaa jaalallee dhugaa jaalalli kee kan hin geeddaramne yaa waaqayyoo ati bara baraan sanumaa maqaan kee ulfaatu. Ameen. Jaalala bara baraatiin si jaalladheera itti akkuma kanatti dhuguma bara baraan jaalala dhuma hin qabne nu jaallatte galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Yaa waaqayyoo jaalalli kee hin jijjiiramu kan namaan jijjiirama yaa waaqayyoo takka ol ka'a takka gad deebi'a har'a jaallatee bor jibba namni kan kee garuu yaa waaqayyoo sanuma maqaan kee bara baraan haa kabajamu ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin irra daddarbaa keenya cubbuu keenya luka keenya hundumaa dhiiga ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiqii nu qulleessi. Ameen. Yeroo kanatti yaa waaqayyoo yaadi keenya ilaalchi keenya haasaan keenya deemsi keenya gochaan keenya hundumtu dhiiga ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan qullaa'e haa ta'u. Ameen. Yaa waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Innichi garaa Liidiyaa bante har'ammoo garaa koof garaa obboloota kooti akkati bantuuf dhugaa dubbii kee akka dhageenyuuf dhugaan dubbiin kee gara jireenya keenyaa dhufe akka nu jijjiiruuf yaa waaqayyo tarkaanfii fudhachuu qabnu akka fudhannuuf waan irraanfanne akka yaadannuuf waan lafa keenya akka kaasnuuf waan yaa waaqayyo hojjechuu nutu nurra jiraatu hojjechuu dhiisnee dagannee yaa waaqayyo dhiisne dhibaa'ummaadhaan dhiisne humni sagalee keetii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojii guddaa keessa keenyatti haa hojjetu. Ameen. Gooftaa hafuura qulqulluu amma sin hafeera. Gooftaa hafuura qulqulluu sin hafeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara tokkoon keenya akka dhuftuuf gochuun kan nurra jiraatu akka goonuuf arguun kan nurra jiraatu akka arginuuf ija garaa keenya akka nu bantuuf gurra garaa keenya akka nu bantuuf yaa waaqayyo gooftaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulaan bantii waaqaa baname maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee humnaaf aboodhaan gara jireenya keenya akka dhufu sin kadhadhaa. Kana hundumaa waan gootuuf si galateeffadhaa. Maqaa isa ittiin natti tola jette ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiif jettee nu dhaga'i. Ameen. Ameen. Haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee hin galateeffanna gaanii torban darbee kan nuti walii wajjin ilaalanii waa'ee ergama wangeelaati kan nuti ilaalle ergama deebilaachuu isa jedhuudha kan nuti walii wajjin ilaallu deebilaachuun maaliif nurra jiraata isa jedhu tokkoon ilaalaa turre gaanii kan nuti walii wajjin ilaalle Maatiyos 28 irra isa jiruudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 hanga 20tti isa jiruudha. Isa kallattiidhumaan dubbiseedhaan dafeeni isa har'aatti darba jechuudha. Isa yeroo darbe tarii warri hin jirre warri torban har'aa hin jirre har'a yoo seenan akka dalgatti hin galleef jedheetanii wal qabsiisuudhaaf jechanii dubbadhaa garuu kutaan nuti irratti ilaallu amma dhumaatti wangeeluma Maatiyos gatii ta'ee fi isa dubbisuutu narra jiraata jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 amma 20tti dubbiseen gara ergaa keenyaatti adeemna jechuudha. Akkas jedhanan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Haleluuyaa. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti
kana hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Eenyuun saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira isaaniin jedhee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsi 16 ammoo handhuura wangeelaati. Beektoti macaafa qulqulluu isa kana wangeelii Yohaannis boqonnaa 3:16 handhuura wangeela keenyaati jedhu. Maaliif yoo jettanii jaalalli Waaqayyoo addunyaa maraaf Kiristoos Iyyesuusiin gara biyya lafaatti erguunsaa maaliif akka ta'e kan dubbatudha. Onesimoos isa duriirraa akkas jedha. Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallateera hoo tokkicha ilma isaatti kan amanu hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee jedha. Kan isatti amanu hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa qabaatuuf malee. Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallateera hoo jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Haalleluuyaa. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jaalala isa akkasumatti ta'e etu cubbamoota taanee jirru akkasumatti isa nu jaallate. Akkasumatti nu jaallate. Isa dubbata jechuudha kutaan kun. Ergamni guddaan ergaan Kiristoos Iyyesuus ergamuunsaa gara biyya lafaa kanatti kan inni dhufeef kanaaf jechuudha. Akkasumatti saba isaa akkasumatti jaallate Waaqayyo. Cubbamoota taaneetu jirru akkasumatti nu jaallate. Kanaaf egaan ergama kanaaf deebii laachuudhaaf egaanii maal gochuun nurra jiraata isa jedhu torbanarraa baay'ee ilaalleerra. Barumsi kun egaa kaayyoo akka qabu walii wajjin ilaalleerra. Kaayyoon barumsa kanaa maal akka ta'e ilaalleerra. Jaalalli Waaqayyoo ittiin addunyaa mara jaallate biyya lafaa hundumaa Kiristoos Iyyesuus fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa dubbachuudha jechuudha. Ergamni nuyi qabnu isa kana jechuudha. Waaqayyo addunyaa mara akka jaallate kaayyoon barumsa kanaa isa kana jechuudha. Galmi barumsa kanaa immoo akeeki Waaqayyo addunyaa kanaaf qabu maal akka ta'e hubachuuf hubachiisuu jennee ilaallee turre. Deebi'ee immoo akeeki jireenyaa fi tajaajila keenyaa hubachuu akeeka jireenyi keenya akeeka qaba. Akeekaan nu waamee akeekaaf nu waamee jechuudha. Deebi'ee immoo tajaajilli keenya maanniree erga akeekaan waamamne jaalala akkasiitiin erga jaallatamne maanni isa jedhu ilaallee turre. Eenyutu nu ergee isa jedhus ilaallee ragaan eenyu akka nu erge Maatiyos 28:18 hanga 20 ilaalleerra waliin eenyutu nu erge isa jedhu mootummaan hundinuu waaqaaf lafarratti isa kennameeftu nu erge jechuudha. Eenyu Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf dhaqaa gooftummaan anaaf kennameera dhaqaa maca hundumaa saba hundumaa akka barsiisnuuf akka sagalee wangeelaa kana barsiisnuuf isa kana jechuudha. Eenyu nu ergee isa nu biraa hin hafne ergama baay'ee ilaalleerra. Ajajaa waraanaa gaafa waraanatti bobbaasu maal akka godhu ilaalleerra torbanarra. Ergeetu ajajatti kenneetu bobbaasa dirree waraanaatti. Iyyesuus Kiristoos garuu dhaqaa jedhee nu biraa hin hafu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaqaa an hamma dhuma biyya lafaatti isinii wajjiniin jira. Isa jedhetu nu erge jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Daddafeen irra darba sar'aarraa isa darbeerra hin turu. Kallattiidhumaan isa har'aa bira deemna jechuudha. Ergama kanaaf deebii laachuu dura gaanii beekuun kan nurra jiraatu ilaallee turre. Maal beekutu nurra jiraata isa jedhu qabxii amma 3 ilaallee torbanarra. Inni jalqaba akeeki Waaqayyo namoota hundumaaf qabu jaalala akka ta'e hubachuutu nurra jiraata. Akeeki nama hundumaaf Waaqayyo qabu maayinoo inni ilaalleerra. Adiif gurraacha utuun jedhin qomoodhaan utuun qoodin beekumsaan qabeenyaan utuun qoodin saba hundumaa akka ija tokkoon ilaalee saba hundumaa jaallatee lubbuu isaa dabarsee kenne jechuudha. Isa kana beekuutu nurra jiraata jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:9 amma 10tti ilaallee turre torbanarra. Saba hundumaa keessaa qomoo hundumaa keessaa hunduma afaan hundumaa keessaa saba hundumaa dhiiga isaa akka inni dhangalaase akka inni dhufee qalame
akka inni dhufee du'e isa kana ilaallee turre jechuudha torbanarraa. Kanaafi jaalalli Waaqayyo hundumaaf qabu wal qixxeedha. Yohaannis 3:16 irratti sa hundumaaf wal qixxee akka ta'e ilaallee isa kana beekuutu nurra jiraata. Waa baay'ee jedheera. Al tokko waanuma qomoo tokko duwwaadhaaf dhufee du'etti fudhatu namooti. Waanuma baqqamee namuma sabuma ta'e tokkoof duwwaadhaaf dhufee du'e akka kanatti fudhatu kan isaanii duwwaa godhachuu barbaadu. Kiristoos Iyesuus garuu saba hundumaaf qomoo hundumaaf dhufee akka du'e isa kana hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Ergama kanaaf deebii laachuu dura deebi'ee immoo tokkicha ilma isaa hamma kennutti nama jaallachuu isaa beekuun nurra jiraata. Tokkicha ilma isaa dabarsee du'atti hamma kennutti nama hundumaa akka jaallate deebi'ee immoo warra badan barbaaduu akka ta'e beekuutu nurra jiraata. Warra badan barbaaduudhaaf akka dhufe wangeela Luqaas 9 lakkoofsa 10 irratti ilaallee turre jechuudha. Deebi'ee lammaffaan isaa akeeka Waaqayyo namaa qabu beekuutu nurra jiraata jedheera. Deebi'ee immoo ergama kanaaf deebii laachuu dura kan nuyi beekuu qabnu inni lammaffaan ergaa guddaa raawwachuuf maaliif akka of kennuun nurra jiru beekuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliif of kennuu nu barbaachise ergama guddaa kanaaf maaltu nu kakaase isa kana beekuun nurra jira jechuudha. Of kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ergama kana dura of kennuun murteessaadha jechuudha. Ergama kana dhaquu dura of kennuun murteessaadha jechuudha. Maaliif yoo jettanii maaliif of kennina yoo inni namooti baay'een dheebuu qabu jechuudha. Namoota baay'eetu eenyutu karaa gaarii kana nutti agarsiisa, eenyutu waan gaarii kana nutti himaa kan jedhan hedduutu jira. Isa kanaaf of kennuutu nurra jiraata jechuudha. Namoonni gooftaa Iyesuusin otuu hin amanin badaa waan jiraniif kan nama dhibu karantii miti isiniin jedheera. Dhuguman isiniin jedha baay'ee baqa namni guyyaatti du'u baay'ee akka ta'e ilaallee turre torbanarraa. Namooti du'an kun gooftaa amananii du'anii yoo jettanii baay'ee rakkisaadha. Namooti baay'een utuu gooftaa jireenyaa kana isa dhufee isaaniif qalame isaaniif jedhee dhufee du'e kana utuun beekin kan darban hedduutu jira jechuudha. Har'aa ka'ee garuu anaaf isiniin Waaqayyo humna addaan waa hidhachiisu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Namoota badaa jiraniif, namoota wangeelatuun dhagayin, Kiristoos fayyisaadha, dhugaadha, jireenya isa jedhu kana ifa kanatuun argin dukkanaa gara dukkanaatti warra darban kanaaf namoota ka'anii wangeelaa ibsan Waaqayyoon waa taasisu. Ameen. Hallelujah. Ropa kala adina majana mas. Waaqayyo galgala kana humna addaan waa hidhachiisu maqaa Yesuusiin. Ameen. Maaliif beektuu namoota baay'ee dhumaa jira, namoota baay'ee du'aa jira, namoota baay'ee badaa jira. Kiristoos Iyesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti utuu namaniin utuu isa isaaniif qophaa'e kana, isa isaaniif qalame kana, isa isaaniif jedhee dhufee du'e bakka isaanii isa isaan du'an isa isaaniif du'e kana utuu waliin argin utuu waliin barin baay'eetu badaa jira. Kanaaf Waaqayyo galgala kana ibidda wangeelaa nutti qabsiisu maqaa Yesuusiin. Dhalooti hundi dhufaatii gooftaa dura wangeela fayyinaa kana dhaga'uu qabu. Maarqos 16:15 irratti 13:10 irratti torban dubbiseera. Dhufaatii ilma namaa dura Iyesuus Kiristoos nuuf jedhee dhufee dhalatee yaadannoo isaa torbee kana torbee achaanu kabajamaa jira. Addunyaa mararratti kabajamaa jira. Akkuma dhufee dhalate akkuma sanammoo tajaajila kennuuf irra jiraatu kennee hin du'ee hin fannifamee fannoo irratti lubbuu isaa dabarsee kennee hin awwaalamee eeyyee achi immoo guyyaa sadaffaatti du'aa hin ka'ee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa booddee immoo tajaajila kennuun irra jiraatu kennee gara mirga abbaatti ol ba'ee mirga abbaan ni jiru immoo Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufanu fudhachuudhaaf galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis 14 irratti nan deema dhaqee iddoo isiniifan qopheessa
achi iddoo isinii qopheessee dhufee garan jirutti iddoon jirutti dhufee isinan furadha inni jedhe Maranathaa Yesuus deebi'ee hin dhufa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu sana dura namooti wangeela fayyinaa kana dhaga'uu qabu jechuudha. Kanaaf ergamni keenya gaa. Kanaaf deebii laachuun nurra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni sadaffaanii ergamni guddaan galma akka ga'uu fi amanaan hundi ga'ee isaa ba'uu fi gochuun kan irra jiru beeku isa kana bakka. Amanaa hundumtu tajaajilaa miti la. Amanaa hundumtu ga'ee tajaajilaa duwwaa miti. Amanaan hundumtu ga'ee isaa ba'uu qaba jechuudha. Isa kanaaf gaani maal gochuu qaba wanti inni beekuu qabutu jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Innis maanni isa dhaqaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos dhaqaa ni jalqabaa dhaquudha deemuudha. Dhaqaa macca hundumaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti cuubuudhaan isaan barsiisuudhaan duuka buutuu koo godhaa jedhe deemaa dhaquu deemuutu nurra jiraata jechuudha. Torbanarraa baay'ee dubbadheera asirratti waldaan kiristaanaa qooda deemtu teessee chuma teessee kottaa jechuu barbaaddi bara kana jedhee waan baay'ee dubbadheera. Kanaaf dhaquutu nurra jiraata. Deebinee immoo eessa dhaqna isa jedhu gaanii hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti Hafuurri Qulqulluun gaafa isin irratti dhufu humna hin argattu jedhe. Kanaaf Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti amman dara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu jedhe. Gara Yerusaalem deemnaa kana ilaallee turre gaan torbee har'aa jechuudha. Inni taanu immoo barsiisuudha. Deemuu taanee barsiisuudha. Maatiyos 28:19 barsiisutu nurra jiraata jechuudha. Namni tun baratini homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf utuun dhaga'inis immoo amanuu hin danda'u. Roomee irratti Roomee ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Roomee irratti sin argatu. Utuun dhaga'in utuutti himamin maal dhaga'a namni? Utuu itti himamin maal amana? Yoo dhaga'eedha kan inni amanuu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo dhandheedha namatti himuu kan dandeenyu. Namni itti himame immoo kan inni amanuu danda'u yoo dhaga'eedha jechuudha. Kanaaf isa booddee immoo barsiisutu nurra jiraata. Deebi'ee immoo duuka buutuu gochuudha. Warra baratan kan immoo duuka buutuu gochuudha. 28:19 irraa hin argattu jechuudha. Torbanarraa kana laallee baay'ee keessan turu gaanii duuka buutuu gochuu jalqaba gaan duuka buutuu gochuu dura ergamanii isa booddee dhugaa ba'uu cheenii isaa ilaallee turre. Isa kana cheenii isaa ilaallee turre ijaaruu jalqaba namooti dhaga'anii baratanii duuka buutuu ta'uu. Duuka buutuu erga ta'anii booddee immoo warri duuka buutuu ta'anii baratanii hin ergamu. Ergamanii immoo dhugaa ba'uu enneerra dhugaa ba'anii immoo sagalee Waaqayyootiin dhufanii ijaaramuu leenjisuu. Erga leenjii fudhatanii immoo duuka buutuu akka kanattiin adeemaa jechuudha. Torbanarraa isa kana ilaallee turre gaanii gara dhumaatti isa kana ilaalle natti fakkaata gaanii cheen inni kun akkuma kanatti itti fufee adeema jechuudha. Duuka buutuu erga ta'anii booddee immoo hin ergamu. Ergamanii dhaqanii immoo dhugaa ba'uu. Dhugaa ba'anii immoo maal godhu? Warra dhugaa ba'anii fidan kana immoo sagalee Waaqayyootiin ijaaruu utubuu jechuudha. Leenjisuu isa booddee immoo jara sana immoo duuka buutuu godhu akka kanattiin itti fufa jechuudha. Inni arfaffaan guyyaa torban darbee amma kana sadan duwwaadha kan nuti ilaalle. Qabxii 3 duwwaa ilaalle jechuudha. Har'a immoo isa arfaffaatii kaanee ilaalla jechuudha. Dhuga ba'umsa ija yookiin firii qabu akka ta'uuf dhuga ba'umsi nuyi dhugaa baanu gaanii maal ta'utu irra raata? Ija kan qabaatu.
firii kan qabu ta'utu irra jiraata jechuudha. Guyyaarraa immoo isa kana asii kaanee ilaalla jechuudha. Gaanii baay'ee isin hin tursu akka torbanarraa yeroo xinnoo fudhadhe torbanarraa isa kanadha jechuudha. Gaan dhuga ba'umsa ija qabu yookiin firii qabu ta'uu qaba jechuudha. Dhuga ba'umsi nuyi dhugaa baanu ergamni keenya ija kan qabu firii kan qabu ta'utu irra jiraata jechuudha. Egaan dursinee beekuun kan nuyi qabnu gaanii wantoota armaan gadii kana ittiin of ilaaluu qabna jechuudha. Gaan dhuga ba'umsa waa'ee Kiristoos Yesuus dhuga ba'umsa ergama kana deemuudhaan dura immoo kan nuti beekuu qabnu inni jalqabaa wanti nuyi beekuu qabnu jechuudha. Gaan ergama wangeelaa kanaafi deemuu dura dhugaa ba'uu dura beekuun kan nurra jiraatu inni jalqabaa maani kiristiyaana ta'uu ofii sirriitti beeku. Kiristiyaana ta'uu ofii sirriitti beeku. Isa kana gaanii maali waggaa 20 waggaa 10 waggaa 30 waggaa 40 waggaa dhaladhee ka'ee waldaa'uma keessan jiran kiristiyaanuma jechuu dandeenya. Isa kana har'aa akkamitti akkas jechuu dandeessinaa jechuu dandeessu. Sila daqiiqaa naannoo sa'aatiidhuma kudhanii waaree booddee kana ijoolleen keenya dhufanii nu bira turanii har'aa inaasomna turre waa'ee kiristiyaanummaa haasofna turre waan ta'e tokkotu namni ta'e tokko badii goonaani kiristiyaana mitiin jedhe ennaan ati ayyoo kiristiyaana jette hundumaa kiristiyaana mitii namni jetta namni waldaa dhaqee fi baqaati kiristiyaanuma sitti fakkaatanaan jedhan an Kiristoos Yesuusitti amanee Kiristoos Yesuusin akka fayyisaa isaatti amanee namni fudhate dhugaatti lammaffaa kan dhalate inni kiristiyaana jedhama. An kiristiyaana isa kanatti beekaan jedheen yeroo haasofnu jechuudha. Sirriidha eeyyee naan jedhan. Namooti baay'een immoo quxirii guutuudhaaf quxirii abaalaatii guutuudhumaaf calluma jedhanii namooti waldaa dhaquu danda'u. Seeraaf waldaa dhaquu danda'u. Kiristoosiin dhugaatti hundumtuu kan bare sittiin fakkaatin naan jedhanii eeyyeessa kana beeka jennee waliin haasa'aa turre. Kiristiyaanummaan dhugaa jalqabayyuu yoo dhaxxanii hojii ergamootaa dubbiftanii duuka buututti gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaaf kiristiyaana jedhamanii jedha hojii ergamootaarraa. Niqoodimoos gooftaa Yesuus Kiristoosin wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaatanii dubbifachuu dandeessusin. Fariisota keessaa nama tokko isa ta'e Niqoodimoos nama jedhamutu gaanii gaaffii isa gaafate akkas jedha. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati argisiistu kana danda'ee hin argisiisu ittiin jedhee Yesuus dhuguman sittima eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyo arguyyuu hin danda'u jedhee deebiseef. Niqoodimoos immoo namni erga Niqoodimoos immoo lakkoofsa afur irratti Niqoodimoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee Yesuusin gaafate. Kanaaf Yesuus dhuguman sittima eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama fooniitti kan dhalate foon hafuuratti kan dhalates hafuuraa jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos deebiseef galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama beekaa ta'etu bakka dhufe halkaniin dhokateeti halkaniin dhufe Kiristoos Yesuusin yeroo inni gaaffii gaafatu argina.
lammaffaa yoo dhalate malee namni jedheen mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Kana akkamitti namni erga qancaree deebi'ee gadameessaa isaatiitti deebi'ee akkamitti lammaffaa dhalachuu danda'a? Namni bishaaniif hafuuratti yoo dhalate malee jedheen. Eeyyee kiristiyaana dhugaa jechuun kiristiyaana jechuun Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan lammaffaa kan dhalate jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kan namni shuurii ta'utu irra jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee namni fayyuusaa jireenya bara baraa argachuusaa bara baraan Kiristoosii wajjin jiraachuusaa hin shakka namooti baay'een. Gaaf tokko luba nama guddaadha. Gara kutaa biyyaa turre yeroos hin barsiisu turan namni duunaanii awwaalcha dhanne waldaa keessa hin barsiisu turanii barsiisanii fayyuu kan kooyyuu moojireedhaan aan kooyyuun beekodhan baay'ee dalganatti gale. Fayyuu isaanii shakkaa akkamitti barsiisu saba kanan jedhen baay'ee gaafa sana gaaffii guddaa natti uume. Dhuguman isiniin jira. Saba waaqayyoo fayyuu keenya mootummaa waaqayyootti galuu keenya Kiristoos Yesuusitti amannee kiristiyaana ta'uu keenya sirriitti 100% sirriitti shuurii ta'utu nurra jiraata. Waaqayyoo ija keenya nuuf abanu maqaa Yesuusiin. Namooti baay'een eenyutu dhaqee argeree jedhu eenyutu dhaqee arge eenyutu jedhu eenyutu argee dhaqee isa achii dhufe Yesus Kiristoostu nutti hime galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee isa achii dhufetu nutti hime maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf kiristiyaana ta'uu keenya sirriitti beekuutu nurra jiraata. An kiristiyaana dhugaatti Kiristoos Yesus duukaa bu'uu jennee of beekuutu nurra jiraata. Kiristiyaanni dhugaan Kiristoosiin kan fakkaatu. Deemsa isaatiin jireenya isaatiin Kiristoos Yesuusiin kan fakkaatudha. Garaa Kiristoos kan qabudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a kanallee kun jireenya keenya keessatti nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiin. Eeyyee dhuguman isiniin jedha. Inni lammaffaan cubbuu itti qalbii hin diddiirranne sakatta'u kiristiyaanummaa keenya erga bakka an kiristiyaana Kiristoositti amanee mucaa waaqayyoo ta'e lammaffaa dhaladheera jireenya bara baraatiif kaadhimameera. Kanaaf jedhee namni sirriitti kana beeku dhuga ba'umsaaf ergama kanaaf qophaadha jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni itti aanu immoo cubbuu itti qalbii hin diddiirranne sakatta'u. Akkas jedha Daawit cubbuu isa dhokataatti namaareedha bakka. Isa dhokataatti namaareedha. Al tokko gaaf tokko obboleessi tokko barsiisa guyyaa sanaa jammaree baay'ee natti tola bakka. Gaafa waa'ee qalbii diddiirrannaa kadhata qalbii diddiirrannaa kadhadhu barumsi obboleessa sanaa baay'ee natti tola bakka. Akka jedhala waa'ee qalbii diddiirrannaa barumsa isaatu barsiisu akkana jedhe yeroo baay'ee nuyi kan of keessatti beennu jira kan namni nurratti beeku kan nuyis ofirratti beennu. Waaqayyos nurratti beeku kan nuyi ofirratti hin beenne namni nurratti beeku waaqayyos nurratti beeku. Yeroo baay'ee tokko an sirriidhuma jennaa nu ofirratti hin beennu namni nurratti arga. Sirriidhuma inna waan qabannee jirru an sirriidhuma inna wantichi garuu dogoggora. Wanta nu sirriidha jennee qabannee ofirratti hin beenne namni nurratti beeku jabaa ta'uusaa jal'aa ta'uusaa cubbuu ta'uusaa namnis nurratti beekee waaqayyos nurratti beekee nuyi ofirratti beeku wal'aalla. Namnis nutti meenuu galuu didee fudhachuu dinnee ofirratti wal'aalle. Inni kun jira. Deebi'ee immoo namnis kan nurratti hin beenne nus kan ofirratti hin beenne waaqayyo duwwaan kan nu keessatti argu jira. Waaqayyo har'a isatti adda nu haa baasu maqaa Yesuusiin. Eeyyee kan nuyi ofirratti hin beenne namni nurratti beeku waaqayyo nurratti beeku har'a irratti waaqayyo nu dammasee ija keenya banee nutti adda haa baasu maqaa Yesuusiin. Eeyyee dhuguman isiniin jedha. Kanaaf isa dhokataa cubbuu kootti namaarii jedha Daawit.
sadhokataa cubbuu kootti namaareedha. Kanaaf cubbuun itti qalbiin diddiirranne maaltu jira? Al tokko namni amala kooti dhee qabatee ta'a. Amala kooti, amala Waaqayyoon jijjiirre hin jiru maqaa Yesuusiin. Haalleluuyaa. Anof beeka waan Waaqayyoon na jijjiire waan baay'ee. Waan of keessatti jibbe yaa Waaqayyo kanan barbaadu dhee tsoomee karadhee narraa qanxal godhee Waaqayyo kute beekan. Dhuguman isiniin jedha. Amalan taane, amala nuufis hin ta'u, namaafis hin ta'u, Waaqayyoofis. Waaqayyotti adda nu baasa, namatti adda nu baasa. Dhuguman isiniin jedha. Inni har'a maqaa Yesuusiin nutti adda habo har'a. Eeyyee isa kanarratti dammaquu dhagaa. Cubbuutti qalbiin diddiirranneef qabannee gara tatamsaasa wangeelaa gara ergama kanaa dhaquun nurran jiraatu jechuudha. Gufuu ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo duratti of sakattaanee ta'utu irra jiraata. Inni sadaffaan immoo hafuura qulqulluudhaan guutamu. Haalleluuyaa. Inni ijoo guddaan isa kana bakka. Hafuura qulqulluudhaan guutamneetu humna addaa guutamne dhandhee yeroo dubbannu hojiin seexanaa hin diigama. Inni nama hidhee jiru hojiin dukkanaa namarraa adda ba'a. Haalleluuyaa. Waaqayyo har'aan hafuura isaatiin maqaa Yesuusiin daddabalee nu haa guutu. Hafuura qulqulluudhaan guutamu. Humnaan guutamanii ba'u. Yeroo sana nattami yoo namatti dhufe illee sodaan tokko hin jiru. Haalleluuyaa. Ija jabinaan Kiristoos Iyyasuus dhugaadha, karaadha, jireenya jennee dubbanna yeroo sana. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa tokkotu natti dhufe waan nama dhibu. Yoon dhugaa bahe natti tola. Bara akka lakkoofsa faranjiitti biyya keenyaatti 99 gara walakkaatti gara biyya Afrikaa tokko leenjiidhaaf deemne. Leenjii misyoonummaatiif ingidaa wajjiniini Itoophiyaa keessaa nama 5 dhaqee Afrikaa adda addaarraa waggaa tokkoof achi turre. Leenjii sanarraa leenjii evangelizimii duwwaadha. Waggaa guutuu evangelizimii leenjii fudhanna. Isa booddee yuunivarsiitiirra kooleejiirra deemnee dhugaa baanaa. Bartuu isaan goonaa, barumsa duuka buutummaa barsiisna. Akka kanattiin gaaf tokko warra leenji'aa jirru kana nu fuudhanii magaalaa guddittii biyyattiirraa kiiloomeetirii 800 tatamsaasa wangeelaatiif ergama kanaaf nu fuudhanii ka'an. Gaafa ka'anii ilaalaa afaan hin beennu akkuma kana akkuma biyya keenyaa 80 wayii qabu. Traayibii 80 wayii qabu. Biyyi sunis afaan adda addaati gaala. Jarrumtu afaan walii kan hin beekne jiru jechuudha. Warri nu wajjin dhaqaniyyuu. Isa warri nu geessan jechuudha. Warri treeningii nu laataniyyuu. Isa booddee hin dhandhee gaafa dhandhu Bishooppii reverendiidha namichichi. Bishooppii miti reverendiidha. Maanni leenjii isa dura sosochii afur qulqulluu wanta nu dammasu wangeelarraa nu lallabee dhugaanis nitti maa ibiddatu nutti qabate bakka. Ibidda nutti qabate isa booddee egaa eessa namoota afaan isaanii hin beekne waan tokko waliin galle ilaalaa gaa. Dhuguman isiniin jedha. Isaan mandara sana keessa bobba'uudhaaf egaa. Lafa afannee warri kaan ala makiinaa keessa bulu, warri kaan immoo dubartooti addaraasha keessa bullee namoota biyya Afrikaa hundumaarraa dhandheedha. Isa booddee ibidduma natti qabatee achi ingidaadhaan wayyoo an jajjareera deemuudhaaf baanee dhugaa ba'uudhaaf baay'ee ibiddi natti qabatee rannaan deemi Waaqayyo wajjin ta'e. Isa booddee mucaa Moorishas tokko wajjin irra madamee namoota biyya sanaa immoo afaan achii beekan nu duukaa ramadanii paastaroota achii taanee nama 4 taanee dubartii tokko paastarii achii mucaasaa wajjiniin mishinii leenjii fudhannu Moorishasii kan dhaqee hin deemne. Gaafa deemnu
jalqabuma baanu akka fooniitti nama baay'ee nama sodaachisu mana isaatti gaafa baanu baqa waan tokko waan sodaa waan tokko dhuguman isinii jedha baqa nu biranju maan afuura humna waaqayyootiin guutamnee jirra gati ta'e isa booddee gaafalchi si barbaannaa dhugaa ba'uufiin jedheen jarrimmoo afaan isaaniitti nan dubbadha isaan afaan isaaniitti kuuf isa booddee akkas jedhe qaa tunin dhageen dura waan hin dubbadhuun qaba ishi dubbadhuun jedheen isa booddee ani jedhe baay'ee dadhabeera jedhe baqa waaqa tolfamaadhaa fi aarsaa dhiyeessu nuffeera baqa naan Kiristoos Iyesuus kanatti birmaduu si baasan jedheen isa booddee ammas qoy duraan dubbadhaa jedhe achi ammas dubbate gidduu lixeen ammas waa'ee Kiristoos gaafan itti himu gaafa jedhe bofa guddaa tokkotu jedhe karaa achiin saaxinii wayii tokko jira akkas gara koornariirra achi gidduudhaan gaafa ol dhufuu naan jedhe boffi sun gaafa achiin ol dhufuu humnan guutama jedheetu dhugaadhaan akkuma laastikii afuufamuu jalqabe ijisaa hammuma wayii ga'e inuma afuufamuu jalqabe isa booddee mucaan nuyi wajjin ramadamne sodaatee gadi ba'e isa booddee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafan jedhu siree irratti achitti figgimee galagal haalelluuyaa Yesuus Kiristoos gooftaadha itti argitanii billaan haaduun bukkee masaa jira manatti xinnoo tokko waan xinnoodha asumatti hojjetata billaan isuma garas jira haaduun wanti inni ittiin muratu isa ol jedhee fudhachuudhaaf ammas humnaan akkas jedhee afuufame haaduchatti gaafanne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafan jedhu ammas figgim siree irratti haalelluuyaa Ameen. maqaan gooftaa haa kabajamu ergeenni nama biraa nafne sakanan hin jalqabarratte nama ergeenni nama biraa hin nafne haalelluuyaa ilaala biyya ormaatii afaanin waliin gallu waan tokko hin beeknu waan baay'eedha garuu hafuurri qulqulluun ija jabina guddaa namaaf kenna haalelluuyaa sabooddee balaqqamsiisee hafuurri hamaan keessaa ba'e adaraa jedheen warra paastaroota achitti adaraatti kenneetan isa taanutti immoo mandara biraatti warra ollaatti immoo darbine galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hin irraanfadhu jireenya koo keessatti dhuguman isiniin akka fooniin hin sodaattu foon uffataa dhagatii taaneef tokkoffaa biyya ormaa homaan beenne lafuma immoo waggaa tokko turre sana keessa waggaa tokko hin turreeros naannoo ji'a ja'aamoo akkas erga turreeti mishinii sana kan baane kiiloomeetirii 800 isumayyuu haayiweey irra baay'ee fiiga makiinaani kan makiinaan nu ittiin deemne kanaanitu akkas ta'e gabaabbateeyyuuti kan inni isiniin jedhu gaanii yeroo baay'ee sodaatu nu hidha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni sodaa namarraa cicciru humni hafuura qulqulluu maqaa Yesuusiin nutti guutamu Ameen. Jaalabadoo seekra adiina magaayaa doonamas humna hafuura qulqulluu biyya ormaati afaan beektaan beektuu san jedhamne hundumatti haalelluuyaa lafa hundumaatti isa sodaa namarraa fuudha maqaan isaa bara baraan kabajamu haalelluuyaa haalelluuyaa maal namni biddeen iyyuu fe'ameen du'aa maal gorora iyyuu fe'ameen du'aa namni wangeelaaf yoo du'an haalelluuyaa yeroo baay'ee akkasin jedhan Of yaa waaqayyo an du'uma taraa du'uun barbaadun jedhagaa of jajjilleenaan hin jedhina baqa maasii wangeelaa keessatti du'uu barbaadan jedhan yeroo hundumaa kadhata kooti kun haalelluuyaa taraa uma du'a baqa namni ciisee sin du'a du'ee achumaan bulee achumatti ina faasiree irratti gufatee kufeen du'a garuu an calluma jedhee du'uun barbaadu ilaa gooftaa maasii wangeelaa irratti haalelluuyaa galanni waaqayyoodhaaf Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hafuurri qulqulluun humna nuuf ta'a. Kanaafitu Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin gaafa ol ba'uuf ka'e hamma humna argattanitti Yerusaalemii hin ba'inaa.
Hallelujah. Asim paina. Gaafa humnichi isin irratti dhufu, gaafa furri qulqulluun isin irratti dhufu, humna hin argattu. Maala baay'aa doona janamas. Hallelujah. Galgala kana humnichi maqaa Yesuusiin nurratti dhufu. Humni wangeelaa, ibiddi wangeelaa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dirree wangeelaa irratti, dirree wangeelaa irratti du'uun, hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebuu koo yeroo hundumaatti dhuguman isiniin jedha. Yeroo namichicha akkas haaduun bira jiru dhugaadhaan hamma wayii gaba qasin sodaachisa. Waa tokkollee yoon sodaadha. Waa tokko humna hafuura qulqulluu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galgala kana humnichi nurratti dhufu. Hafuura qulqulluudhaan guutamnee ergamuutu nurra jiraata. Guutamnee deemuutu nurra jiraata. Bartoota akkas miniiree Phexrosiin illee fudhattan garadii tokko duratti ani sumati jettu kana hin beekodhe. Utuun daaqoonin iyyin si'a sadii nagantattiin jedhe. Si'a sadii nagantadhe. Phexros sana yaadatee boo'een gaafan daaqoon iyyitu in boo'e ayyaana gaddisiisa kutaan sun baay'ee. Phexros akka waan har'a jirutti garaa koo keessa wayna ta'a bakka nan gadda. Maaliif beektu gatii guddaa duukaa kaffaleera. Waan jiru hojii isaa gatee isa duukaa bu'eera. Bakka nu baasedhanii duukaa bu'aniiru. Haa ta'uyyuu malee hin jaallatammoo bakka duukaa deema jalqaba waan malleetti hin jejjara. Gaafanni an singanu jedhe eenyoo siganan illee singan kan namatti tolummoo waan isin dhibu. Phexrosin sodaataa ganaa dhumni namooti warri kan duukaallee hin buune fagaateellee haa ta'u Phexrosuma duukaa ture waan isin dhibu. Phexrosuma duukaa bu'aa ture. Garuu innichi gaafas garadii tokko duratti xomboorii tokko duratti gane gaafa humnicha guutamu. Hallelujah. Nama kumaatamaan lakkaa'u duratti maala baay'aa doonaa janamas har'anni seenaa keenya jijjiiru maqaa gooftaa Yesuusiin ibidda hafuura qulqulluu jireenya keenya irratti dhufu maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Inni sodaataa lunna goota godhu. Oh, hallelujah. Goota godha bakka goota wangeelaa. Bakka gaafa sana namoo warri 11 isaa wajjin dhaabbataniitu isa sin fannistan isa sin ajjeestan jedhee gaamanni dubbatu aluma tokkichaan namooti 3,000 waldaatti dabalaman gara Kiristoos Yesuus dhufan. Inni shanaffaan kadhachuutu nurra jiraata. Namooti garaan isaanii akka banamuuf namooti nu dhugaa baanuuf kuni namoota wangeelatti himnu kuni lapheen isaanii akka banamee wangeela dhugaa kana fudhatan kadhachuu lapheen isaanii akka banamu kadhachuutu nurra jiraata. Isa booddee immoo deemuutu nurra jiraata jechuudha. Deemuu akkuma sila wangeela Maatiyos boqonnaa 18 28 lakkoofsa 18 kaasee egaa dhaqaa isa jedhu silas ilaallee turre gaanii maal gochuu nurra jiraata seedhu dhaquutu nurra jiraata jedheen ture. Deemuutu nurra jiraata gara warra wangeela dhugaatti baanu waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachuutu nurra jiraata. Isa booddee immoo ija yookiin firii eeguutu nurra jiraata jechuudha. Firii eeguutu nurra jiraata jechuudha. Nuyi ga'een keenya facaasuudha kan biqilchu immoo Waaqayyoodha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Har'a maal eeguu nurra jiraata firii aluma tokkoon facaasnee ammuma haamuu barbaannan amma faca'ee amma biqilee amma daraaree amma jan godhatu minaanumtiyyuu minaanumtu yeroo baay'ee hudhaa fukkaamsaa jedhan beektumni hudhaa fukkaamsaadhaan qabuu barbaanna itti muudha bakka ga'een keenya kan biqilchu Waaqayyoodha bakka galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedhamni Phaawulos iyyuure Phaawulos an kan Apoloosi an kan Keefaati an kan Phaawulos jedhaneennan nuyi facaasuudha kan ijatti godhu eenyuudha Waaqayyoodha bakka nuyi bishaan obaasuudha
Haqa kan biqilchu kan guddisu waaqayyoodha. Hubattanii beektu isin namoota waggaa meeqaan dura dhugaa baatanii fi yeroo sana isinii mormanii didanii itti himtanii dhiistanii har'a mana gooftaa keessatti beektan baay'een hin jiranii? Baay'een hin jiranii jiru. Eeyyee baqa firii eeguudha baqa. Nuyi ga'een keenya dubbachuudha. Amantii keessa namaatti kan hojjetu hafuura qulqulluudha. Waaqayyoodha jechuudha. Nuyi itti muudha wangeela dhugaa kan amantii keessa namaa kaa'u hafuura waaqayyooti jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf isa booddee dhuga ba'umsa ija qabu ta'a jechuudha. Dhuga ba'umsi keenya kanarratti hundaa'ee yoo goone qabxii kana 8 yoo hordofne dhuga ba'umsa ija qabu dhugaa baana jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni shanaffaaf inni dhumaa kadhachuudha baqa. Kadhachuu maal gochuu qabna isa jedhu ergama kanaaf deebii laachuudhaaf isa jedhu wal qabatee jira amma qabxii shanaffaa isa guddaa irratti dhufe jechuudha. Kadhachuudha. Eeyyee kadhachuutu nurra jiraata jechuudha. Kiristoos Iyyasuus inni fakkeenya nuu ta'u baay'ee kadhataan beekamaadha. Qobaasaa gara gaaraatti ba'een kadhata ergamootarraa adda ba'ee duuka buutuu isaarraa adda ba'een kadhata ture. Kiristoos Iyyasuus rool moodelii keenya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqa ta'e nama guutuu waaqa guutuu ta'e utuu jiru hin kadhata ture abbaasaa. Eeyyee gaafa qabamuuf ka'ellee kadhadhaa dammaqaatii kadhadhaa gidiraatti akka hin galle kadhadhaa kadhatee dhufee gaafa laalu isaan rafanii jiru. Ammayyuu dammaquu hin dandeenye na wajjin kadhadhaa jedhee gaafa dhufee ammas kadhatee laalu isaan rafanii siyaasa daffaa irratti egaa rafaa jedheen waaqayyo riba keessaa nu adammasu har'a. Ameen. Hafuura kadhataa nurratti dhangalaasu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 daddafeen dubbisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 nan dubbisa. Kudhan lamarrasa jiru. Luqaas 10 lamarrasa jiru. Daddafeen dubbisaa. Xumurarra ga'eera yoo waaqayyo jedhee wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 2 akkana jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa. Inni isaaniin midhaan sassaabamu danuudha. Midhaan sassaabamu danuudha. Hojjetootni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjetoota midhaan sassaaban itti hayaafatuuf abbaa midhaanichaa kadhadhaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Midhaanichi sassaabamu baay'eedha. Hedduudha. Warri midhaan kana immoo sassaabanii hojjetoonni muraasa. Kanaaf abbaa midhaanichaa kadhadhaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Abbaan maasichaa waaqayyo gooftaa macaati. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Makarichi midhaanichi sassaabamu baay'eedha. Kanaaf hojjetooti muraasa. Hojjetooti muraasi kun immoo kana hundumaa midhaan kana sassaabuu hin danda'an. Abbaan midhaanichaa hojjetoota akka baay'isuuf kadhadhaa. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojjetooti haa baay'atan. Ameen. Hojjetooti maasicharra bobba'an haa baay'atan maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Midhaanicha kan sassaaban kadhachuutu nurra jiraata. Waaqayyo namoota akka kaasu. Namoota dibee akka kaasu. Humna wangeelaatiin ibidda wangeelaatiin haaleluyyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Hojjetoota isaa boba'aa abiddaa godhadhamanii faarsaa Daawit keessaa boba'aa abiddaa godhadha. Haaleluyyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Boba'aa abiddaa nu haa godhu waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin. Warra seexanatti abidda ta'an, warra mandaraa seexanaa guban, warra mootummaa seexanaa guban waaqayyo nu haa taasisu. Eeyyee kadhadhaa. Eeyyee abbaan midhaanichaa kadhadhaa. Hojjetoota haa baay'isu. Midhaanichi baay'eedha. Midhaanichi sassaabamu. Midhaanichi makaramu baay'eedha. Lubbuu hedduutu jira jechuudha kan wangeelan dhageenya. Kanaaf hojjetoota akka baay'atan
kadhachuutu nurra jiraata. Nu warri dhandhus kadhachuu nurra warra dhaqus Waaqayyo akka baay'isu kadhachuutu nurra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Kadhati baay'ee murteessaadha jechuudha. Abbaa midhaanichaa maasicha hojjetoota akka baay'isuuf akka bobbaasuuf hojjetoota dhugaa kanaaf hinaaffaa dhugaa qaban Waaqayyo akka kaasu akka bobbaasu kadhachuu har'umayyuu Waaqayyo assaayimentii nutti kennaa jira. Hojjetoota dhugaatti isa kanaaf warra kaatan dhugaatti wangeela dhugaatiif warra deeman lubbuu badaniif warra gaddan. Oh hallelujah. Waaqayyo akka kaasu kadhachuutu nurra jiraata saba Waaqayyo. Waaqayyo kana nu haa taasisu nuunis. Amen. Heeyyee. Akka nuyi kadhannus abboommii kana nuuf kenneera. Kadhadhaa abbaa midhaanichaa abbaa maasichaa kadhadhaa hojjetoota akka baay'isuuf. Waaqayyo har'ayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota kana irratti dammaqanii kadhatan Waaqayyo nu haa taasisu. Amen. Maal kadhanna gara biraa Waaqayyo oguma akka nuuf kennu oguma dubbii isaati akka nutti guutu. Sodaatinaa hafuurri qulqulluun iyyuu waan dubbattan isiniif kennaa jedha. Oguma hafuura qulqulluu biraa ta'e Waaqayyo akka nu guutu ogumaan akka dubbannu dubbii ogumaa akka dubbannu akka Waaqayyo nu gargaaru. Yeroo baay'ee namooti baay'een dhuga ba'umsa dhaqanii warreebanii xoorinnatii ka'ee kirikkirii ka'ee baay'ee rakkisaadha. Iddoo tokko dhadheetu tajaajila dhiyoo nama dhadhee paastorii waldaa sanaa dhugaanuu ba'aaf. Amma yeroo jalqabaa egaa dhugaa baanaa maal jennaa manaa jibbamnee ari'amneerraa warra qaalluutii warri keenya qaalluudha jedhee manaa ari'ameen baay'ee rakkadhe. Sooressan ture naggaadeen ture naggaadee beekamaan ture waan hin nyaadhu illee dhabeedhe na jibbanii manaa na baasanii mana xinnoo tokkotti hin gala manuma koo keessaa haadha manaa koorraa na ari'anii maatiin koo isa booddee dhugaan baay'ee gaachii makiinaa keessa lixee dachi isa tokkoon tiraaktii kennee fi sarara dhugaa ba'u jennaan dhiifa manaa godhii an hin barbaadu naan jedhe. Si barbaachisaati akkam sin barbaachisu jennaan dhiifa manaa godhii nan barbaachisu jennaan akkam siif sin barbaachisu Kiristoos hundumaaf oo dhufeedhe. Baay'ee dachaaman. Baay'ee rakkisaadha. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Amen. Akkam akkas jetta Kiristoos sin barbaachisu ol dachaafadhe rukuttaadhaaf jedhee baay'ee hubannaa barbaachisa oguma barbaachisa. Yeroo baay'ee dhuga ba'umsaa ba'anii dhiiga duwwaa ta'anii inni warri jibbaan rukutanii jiran akkuma jirutti ta'e. Isa kana garuu kirikiriidhaan waliin mormuudhaan coqqolloodhaan hin ta'uun akkasii jaalalaan ogumaan yerootti himnu laphee isaanii cabsee lixa jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru yeroo baay'ee rakkina al tokko hubannaa dhabuunis jira beekumsa dhabuunis jira baay'ee rakkisaadha gaa. Inni gara biraan immoo ija jabina akka nuuf kennu kadhachuu dhuga ba'umsuma kanaaf illee ergama kanaaf illee ija jabina akka nuuf kennu kadhachuu nurra raata. Deebi'ee immoo amantiidhaan akka nu guutu kadhachuu amantiidhaan dubbachuu nurra jiraata. Dubbichi dubbii amantiiti kaa. Dubbii amantiiti gatii ta'ee fi amantiidhaan Waaqayyo akka nu guutu kadhachuu nurra jiraata. Deebinee immoo namoota dhugaa baanuuf isaanumaaf illee kadhachuutu nurra jiraata. Namoota dhugaa baaneef sanaaf illee kadhachuun nurra jiraata jechuudha. Kadhachuu dubbiin faca'e kunillee akka ija godhatu kadhachuutu nurra jiraata. Inni ja'affaaf inni dhumaa hafuura qulqulluudhaan guutamanii bobba'u isa kana sila baay'ee dubbadheera. Hafuura qulqulluudhaan